Jirtuu maatii kaasuu akkam jirtan fayyaa keessanii nuti nagaadha galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan rabbiirraa abdii qabnaa nageenyi keenya lafa jirtanitti isin qaqqabu isiniin jechuu jaalannaa egaa asumaan irras immoo dhufeen jira egaa maal isiniif fidee dhufe seetanii jalqaba viidiyoo kana ilaaluu fi egaa viyuun keenya baay'ee nu jalaa gabbu'ee jira. Kanaaf laayikii godhaa hunda bira haa ga'uu isiniin jedha. Egaa kanatti haasawaan bal'atuun immoo maal fiddee dhuftee jechuu keessan hin oolu. Akkuma argitan immoo waan bareeda isiniif fidee dhufa. Egaa yeroo hundumaa waan bareeda isiniif finnee dhufna. Innaa kanaafiyyuu isin immoo laayikii nu jabeessaa isiniin jennaa isin jaalannaa baay'ee. Egaa irra immoo argitanii wanta isiniif fide irra warii aannanii isiniin jedha. Warii aannanii isiniif fide egaa wariin kun akkuma beekamu egaa hundaa miti kan gurguramu. Kan micattiin kaasaa jirtu kana jechuudha sa'aanii. Egaa tokko lama alee jira. Lama erga alee lamaffaan amma ganaa baatii tokko jechuudha yookiin ji'a tokko lamaffaa erga alee jechuudha. Egaa xiqqoo haala qaala'insa biyya keenyarraa kan ka'e egaa waan hundumatu ulfaate. Kanaaf amma warii baay'isanii horsiisuun ni ulfaata jechuudha. Maaliif fiinoon xiqqoo waddadee deebisee immoo nadaajiin hin jiru waan ta'eef kanaaf fiinoon seenuu baay'ee jiranii. Egaa isin immoo daaspooraa waan taataniif egaa birriin hin jira isin biratti margaa yookiin lafaa guurtanii miti si fayyadaadha. Egaa abbaan sa'ichaa warii baay'ee qaba argitan kinoo hin jiranii jechuudha. Warii biraatis hin qaba kana malee. Kanaaf egaa kun raadaa lama qofa alee jechuudha. Lammaffaa erga alee ji'a tokkoon elmamaa. Egaa aannan ganama leetirii 11 galgala leetirii 10 olitti leetirii 21 kennaa jedhamee jira. Mucha akkuma argitan kinoo warii aannanii ta'u akkanumatti beeksisaa argitanii mucha isaa jechuudha. Egaa warri beektan ni beektu jechuudha. Waa'ee warii kana isin jechuu hin danda'u. Egaa warri hin beekne immoo maal isin gochuu danda'a? Waa'ee warii warri hin beeknes jiraachuu dandeessu. Egaa warii aannanii ta'u immoo akkanumatti beeksisaa. Deebi'ee ilkaan qabaa ganaa lammaffaalee baay'een keessan viidiyoo osoo hin dhaggeeffatin sagalee namaa dhaggeeffatan gaafii bichaa nama gaafatan sagalee dhaggeeffadha ilkaan qabaa eedaa maaliidha kun amma wariin ganaa lammaffaalee jechuudha. Yaada warii faranjiidha guddata ingidihi qaamni isaanii yoo addaan deema malee jechuudha. Haati isaatu kanaa jechuudha kan garanaa kana. Innaa kanaaf warroonni bitattanii aannan dhuguu barbaadan kan argamu asuma magaalaa nuti jiraannu keessaa. Innaa aannan dhuguu warri barbaadan heloo bichaas hin barbaachisa. Waagaan akkanaa waagaan lukkuun iyyuu jechuudha. Lukkuun irra 5,000 taate. Waagaan warii immoo warii aannanii keessattuu sirriitti oduu nama baay'eetu barbaada warii aannanii faayidaa qaba ka'a. Faayidaa qaba koo faayidaan isaa sirriitti guddaa aannan tokkoffaa. Manatti raasaan taanaan harkaan raasa ibboo aannanii bitaa hin jiru maashiniin dhufee jira. Maashinii dhufee jira maashinii 3,000 hin bitattu aannan keessan raastu warii faranjootee guyyaa guyyaa raafamaa maal aannan baay'ee jechuudha. Leetirii 21 jechuun guyyaa aannan xiqqaata. Kanarra maashinii raastanii yoo barbaadan nama qaxarattanii anuu isiniif qaxara bakka barbaadanitti kan guyyaa hojjetanii galu jechuudha. Innaa kanaaf maashinii inni raafama maashinii jechuun daqiiqaa 30 baasa. Daqiiqaa 30 baasa. Keessan barbaadan manatti jaarsa keessan jaalallee keessan wajjin nyaachuu barbaadan gabaa geessu barbaadan wanna barbaadan gochuu dandeessu. Isanirraa kan ka'e immoo haayibii ijoolleen baadiyyaa hin beektanii magaalattis hin jira. Haayibii baastan taanaan haayibiin tokko baaldiin tokko birrii 2,500 a'aan kiiloon birrii 3,000 olitti herreega bu'aasaa jechuudha. Kan gizee takka raastanii jechuudha kun. Gizee tokko raafama biyyaansi maashiniin amma abbaa aannooti leetirii 20ti isanii gadi hin jiru na fakkaate. Innaa kana waraastan gizee tokkoon innaa torbeetti meeqa herreega ga'uu qabdan biyyaas. Innaa kanaafiyyuu jechuudha. Yoo kontiraasas kennatan aannan leetirii tokkoon birrii 3 ta'ee jira jechuudha. Innaa
xiqqoo nageenyi biyya keenya keessa xiqqoo mana ulfaataa. Nagaa akka buusuuf immoo sirriitti kaadhaa. Kaannaa keessaniin jabaadhaa. Warri musliima taatanis du'aayii godhaa. Kiristaannis tsalootii keessaniin kaannaa keessaniin Itoophiyaa yaadadhaa. Itoophiyaan nagaa haa taatu hunda dursaa. Nagaa yoo taate waan hundumtuu nagaa ta'e biyya keenyatti hin gallattanii isinis hawwitanii kana gonnettanii isinis hawwitan jechuudha. Yoo nageenyi hin jiraanne immoo maal godha? Innaa waaqayyo nagaa haa buusu. Nagaa nuuf haa fiduu. Kee jedhee hundumaan nurraa haabu. Innaa kanaaf mirchaa kan maal eenyu filattasin? Ana biyyuma fila isinoo akkana nageenya irraa fa'iitan dubbadhe. Innaa isaan hinoo bareeda kanaaf burree bareeda. Waagaan isaa immoo kan bitanne bilaasha waagaa nama gaafattanii warri barbaadan bitachuu waagaa gara keessan koottaa'e waagaan isaa baay'ee tokko rikkaasha dhugaa dubbachuudhaa fi akka sa'aatii miti kanaaf laayikii godhaa.